Tokko maami afaan Ibroodhaan tuqe afaan Ibrootiin tuqe jechuudha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 16 afaan Ibroodhaati. Kun akkana jedha. Iko maami takim wikulloo maal jedhamu? An beeku haasaa kana ustaaz. Waan kana dubbisi. Diim jedha. Kana. Ustaaz yoo koomenti na kolfu Muhammad. Okay. Akkana si godha. Now daqiiqaa takka. Maal jedha kun? Muhammad. Kuni maali? Song of Solomon. Song of Solomon chapter 5 verse 16. Song of Solomon jechuun maal jechuudha? Ustaaz Ingiliffoo badaan beeku. Wedduu caalu. Macaafa Solomoonii jedhamtu moo wedduu caalu? Wedduu caalu. Wedduu caalu kun. Akkas jedha kaa kuni hunda laal wanta irratti kuni wedduu caalu wedduu Solomoon jedhu. Kuni laal. Wedduu caalu. Wedduu Solomoon isa wedduu hundumaarra caalaa jaala. Kanaafuu. Caaluudha. Caaluudha. Kanaafuu kun immoo maal jedha? Wedduu Solomoon. Song of Solomon. Wedduu Solomoon. Taakkaseeti daqiiqaa takka khalas salaatee walitti deebina. Assalaamu alaikum. Ustaaz Abdul Fattah hangaan dhufutti fufa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديما أستاذ صلاة علينا. أيه يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الفتاح أسديبي ريبورتي دي جابه. هي كمل إن شاء الله. Continuous. جيرا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ريبورت مال قد أجتيت هاتي أسو ريبورت قد أجرا دقات مني كن دبا متى ريبورت أران أفورين دندا مجتا أكان ريبورت قد يا جماعة أكان تتوقع جرتني برا إجو ويني بقى أو ريبورتي سن ليو ديفتن ريبورتي ما قد خلاص إجو ريبورتي قد عندي كيسن نتي هذا نورا good دلا تجر كوي ريبورتين سوني مالت إيه بدي أرجانجرو أمو كذا ريبورت كقول أن سونا ما أرجانجرو تربي تكون جرا ترى منجر Hojiin namatti baay'ata jedhanii dhiisanatti fakkaata. Bilfata taaptaabiif koppilinkii wajjin hojiin namatti baay'ata jedhanii tarii warra kana yaadanii dhiisuun oolan. Ayi rakkoodha. Dhiisi hojii itti baay'ata jedhanii yaadanii fi bar warra kanaaf yaadanii. Sanii fi na fakkaate. Mumkin. Ajiib. Adunnu. عربي فهم مال جد أمساب دي كان ملكيسي والله أمن دي ما يعرفون إنه من لا آمين بارك الله فيك ربي سيا بركة جسات الله هايا سيام عبد الفتان زافورة في تاتيرا بركة تيغوتو مالي انتان سيام سيام بوتت تايه انزل لي تحت يلا ما تناقري كوني اورد شالو سيبو ساندو بتتنا
ايوه طلحه نجي لك انا رامي سيبوسين طلحه قلف الدبه ما انت سي وجهنا دي يا رجل تمام Maqaan badee rabbi mataana. Arsii Kottu seeni mee? ni qabaasa kiristaanni ni qabnaa nuti. Arsii keessa hin jiru kiristaanni ijoo. Laa ilaaha illallah. ارسلت Maqaan اساتي ده مو ارسلتي ده Asante Aliyi. Assalamu alaikum. خير ان شاء الله وعليكم السلام Akkam jirtu Ustaaz nagaa keessanii? ناقا مالي مسلمة نقول اجتشات السلام عليكم كيف مسلمات No, Musliima na godhaa hin jenne bar'ee alhamdulillah Musliima. Musliimatti nu deebisaa jechuu kiyya. اها كوبيتو اي كوبي كونتاكتي امي ارجيتي اي كونتاكتي Warroota amantaa lamaanuu tiyyaallee singitanillee harmilleen amantaa lamaanuu baataa jiraniif fedhinnaa lachuu gadi lakkisne waan ta'eef gara tokko nu dachaasaa isiniin jedhe. اوكي 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 اكاسي ايش امنا قالينا بقى امنا قالينا شي Waa'een kophee kun rakkoo guddaa uumaa jira. Ijoolleen dhiira fuutee bira keessee obboleessa kiyya qalifaa ittee poosti gooti. tokko bar jaallattuu diin islaamaan jedhattee barreeffachuuttee jallattuu diin islaamaa jettee barreesse jallattuu wallahi tokkos jallataa jedhee barreeffate jallataa diin islaamaa jallataa quraanaa jedha kaan laa ilaaha illallah tokkommoo guyyaa dhiyoo Peenxeen jedhee as jedhatti waan inni barreesse akka aadaa jimmaatti safuudha waan inni barreesse sun akka aadaa jimmaatti maatiin si ajjeesan waan akkana dubbatte peenxeen jedhee barreessuudhaaf jedhee waan biraa barreesse wallahi ilaaha illallah. aboo rabbi si haqa jechuudha mannise Maali inni wal dogongora kaa inni dogongora maal balleessa? baratuu qaban qubee namni baratuu qaba maal jechuudha isaan way ustaadamni maal namni maal qubee afaan nama biraa maal afaan meeqa namni barataan jiru qubee afaan oromoo baratuu salphaadhaan Bare waan nama dhibu takka abdii koo yeroo takka bare kanuma qubee beekuutu ni barreessa hoggaa jiru bilbilli faani. kiiboordiidha ustaad tun sanii miti an sanii baanu sun ni jira anu dogoggoraa oola sanii miti amma ilaal mee koomentii ma namni barreessu kana ilaala amma laa maal jedhaa jira tokko maal jedhaa as jalatti jechuudha laqoo yaala Kim godhu deemtamee taa'e. warii jedhe dhugaadhaa jamiilaan dhugaadhaa warii rabbitii hin amman jahanam Koomantii sana namaa dubbistee qabu. Koomentii kana guutuu dubbisa hundi isaa caccabsee utuu qubeen uuu jettee iyyitu caccabsee deema baga Warii Arabitii Dubin? Rabbitii hin akka jirutti namni seeraan barreessu hin jiru. amman jahannam galmsii isaanii galmsii wadda jechuun gargari hafuuraan fa barreessa ta'inna mee adda baafannu. Ila waliigalatti wanni jechuu barbaanne yaa jamaa. Qoy. Ustaaz gaaffii isin gaafadhu. Mee yeroo takka hin gaafattaa qoy yeroo takka kunillee barumsa. Wanni jechuu barbaanne baradhaa qubee rakkoo takka hin qabu wallahi baradhaa anaa qofaa sirrii jette laala amma sirriin barreessa jechuu barbaaddeetti bar anaa Jecha kanaa sirriitti hin barreessine. anaa qofaa sirrii barreessa jette barreessaa fi sirrii sana qofa sirrii barreessite malee kaan badaadha soo walii galatti sirri jette amma immoo sirrii jechuu qabda xumura irratti lama ta'uu qaba soo walii galatti wanni jechuu barbaanne waan biraa osoo hin taane qubee baradhaa
Ijoollee biyyatti xiqqoo fakkeenyaaf barumsi karaatti isin jalaa citee asitti baradhaa. TikTokii irratti illee YouTube irratti illee an takka qubee waan akkasiin barreessini waan akkasiin jedhini asitti waan akkasiin jedhamu ayib yaa sheekh ayib akkasiin jedhamu qubeen balleessu qubeen caccabsu jedhi malee akkasitti barreessin rabbiin si haa qajeelchu. So waliigalatti fakkeenyaaf karaa yuutuubiitiin karaa tiktokiitiin illee karoota garaagaraatiin baratuun ni danda'ama. Kanaaf sa'aatii 24 iyyuu bilbila ilaalaami yeroo keessan kennaatii qubeellee baradhaa. Abdi ani waan barbaadde afaan oromootiin niin barreessa. Aywa si jammar maqumti kiyyayyuu afaan oromootiin yoo barreessuu barbaadde abdi hin jettu. Abdii jedhi barreessi. Okay. Afaan oromootiin yoo barreessu ta'e. Warri gariin amma qubee isan barreesse kan afaan ilaaluu jira amma abdeetiyyuu bar maqaa kan kee iil tokko irraa kuttee Muusaa irraa uulamaa fi uu tokkoo fi tokko irraa murte jedhanii yaadanii beektan amma namni gariin noo kan kiyya afaan biraatiin barreeffame malee afaan oromootiin miti. Afaan oromoo ta'e abdii iillama uulama aallama kun afaan oromootiin miti isinii galee maqaan kun. Dabalataan ammoo pheenxeen dandeessee yaamtu otoon qubee guutee barreessee pheenxeen dandeessee yaamtu maaliif jennaan isaan aadaadhumatti tokkoffaa waan dheeraa xiqqoo dheeratu in ifatu hin danda'an hin fedhan. Egalee kanayyuu obbo Muusaa jedhanii kun akkatti na jedhaa jijjiiran ani wanni hangabaabsee fi yeroo na waaman akka isaan hin rakkanneefan isaanii yaadeeti tokko kan biraa immoo afaan biraatiin barraa'e afaan oromootiin miti. By the way asumarratti takka dhiifama. Asumarratti wantaaf hin deebisa addunyaa damoo maarree kan jedhu Muusaa jettee barreessite lakki Muusaa miti Muusaadha Muusaa sigalee Muusaa. Akkasi kun akka barreessa kanatti barreeffama laa kun akkanatti barreeffama maqaan kiyya guutuun gaafa afaan oromootiin barreeffamu abdii Muusaa jedhama. Muusaa akkasi. Ewa so waliigalatti akkasii salphaadha. Qubee afaan oromoo barachuun wallahi akkaan salphaadha. Qubee afaan biraayyuu amaariffaa ingiliffaa ana fakkeenyaaf kan amma warra biyyaan jiru kan amma afaan warra Madagaskar kanan beektanii warra Madagaskar kana amma qubee isaanii sirrii barreessuu dubbisuu guutee otoo waan takka hin cabsin barreessaa nam. So afaan biyya dhaqneeyyuu kunoo barreessaa jirra barataa jirra waan ta'eef bas ga'a dhiisakaa jedha dhiisa kan jedhamu dhiisaaka jedhama dhiisaaka jedhama malee dhiisa kan jedhamu shi akkasii waliigalatti yeroo takka takka akkasitti dhukkee sinirraa kaasa walla akkasi qabee gaafa dhukkee sinirraa kaasa isinuu maal taatan boodarra hin barattan gatteessanii khalasii jedhama khalasii hin jedhamu khalaas jedhama. Baabilirraa fudhatanii amma immoo afaanitti darbitanii jiru. Maali yoom afaan bira yoom dabarre duraanuu afaanuma bira jirra. Maal isin macaafa qulqulluu afaanuma keessaniin dubbistanii Yesuus Kiristoositti yoo amanuu dadhabdanii maal isin wayyaa kana? Lakki funyaaniin dubbisne malee apoostol afaaniin miti. Apoostol Islaamee. Akkam gootee sallamsiisuu dandeessaa ta'uu abbaa filma gantaa abbummaa filmummaan hin jiru jetta apoostolii akkamitti sallamsiifte reeqoy. Alhamdulillah wallahi an takka abbaa kiyya ganeen beeku kun abdii Muusaa jedha maqaan kiyya illee an abbaa kiyya takka ganeen beeku alhamdulillah ittiin boona malee abbaa kiyya hin ganuwan. Waaqayyo abbaa keenya kaanii isin ijoollee keenya jedhamu isi jammar safuudhaayyuu akkuma aadaa illee yaa jedhu nu dhashiyaa jedhu mirga isaati bar. Uume isaa jedhu dhashee isaa jedhu mirga isaati bar ilma kooti jennaan awwaachuu qabdaatis. Eenyutu ilma kooti jedhe? Waaqayyotu kaa. Mee bakkuma waaqayyotti ilma kooti jedhe ragaa naa kennime. Inni kun ilma koosa jaallatamaadha isa dhagaa fedhi koof jaalalli koosaan raawwatamaa jedhe waa Yesuus Kiristoos dubbateera. Yesuus Kiristoos immoo akka nama naasifette yaatiin beektu. Waaqayyoota akkas jedhee dubbate?
Eeka ati Eenyu- Yesuus Kiristoos ilmummaa hin fudhattu taanaan Yesuus Waaqayyoodha jechuu keeti bar. Eenyutti dubbate akkas jedhee Waaqayyo? Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti hidhattee dubbistee Eenyutti dubbate? waa'ee ilma isaatiif inni Eenyutti? kun ilma koo isa jaallatamaadha. Yohaannisitti Eenyu? dubbate. Yohaannis kam? Yohaannis Cuuphaa. Afaan maaliitiin itti dubbate Yohaannisitti? Afaanuma Ibrootiin itti dubbate. Hayyeemee afaan Ibroo irraa ilma kootti kan jedhu sana baasii nu agarsiisime. Macaafuma bane kan marra kun afaan isaa afaanuma Oromootiin Afaanuma Ibroo sanaan afaanuma Waaqayyo dubbate sanaan ila afaanuma Waaqayyo dubbate sanaan mee ilma kooti bakka inni itti jedhu baasii nu agarsiisa. Waaqayyo afaan Ibroo dubbate isin hin jenneen. Afaanuma Ibroo gartee Yohaannisin afaan Ibroo dubbata waan ta'eef afaan isaa galuutiin itti dubbata. Yohaannis Rakko- immoo afaan nu galuutiin dubbate jechuudha. Okay. Kanaafuu Waaqayyo afaan Ibrootiin itti dubbatee mi Yohaannisitti? Waaqayyo afaanuma sii galuutiin sitti dubbata. Ammuma kanayyuu Waaqayyo afaan Oromootiin sitti dubbachaa jira kunoo. Rakkoon qabu. Amin jedheeti. Gamme. Lakki ani isa ammayyuu rakkoon qabuuti mee ani waan siin jedhe ani isa dhugaati qomna gara siiresi. Waaqayyo silaa afaanuma namni beekuun nama dubbataa jette ish. Kanaafuu Yohaannis afaan Ibruu beeka erga ta'e mee afaan Ibruutiin Waaqayyo ilma kooti bakka inni itti jedhe san nu agarsiise. Afaan hiikameen nu dhufe obboleessoo afaanuma Waaqayyo afura waan ta'eef laphee keetti dubbata yennaa dubbatu afaan keetiin Waaqayyo akkas naan jedhe jedhanii warri afura qulqulluutiin geggeeffaman afaan dubbataniin immoo ergaa dhagaan sana dubbatan jechuudha. Ana afaan inni dubbate sanaan barbaade mee hiikaa isaa osoo hin taane fakkeenyaaf namni hiikaa hiike yoo barbaade sanni garbicha koo jedhe ilma koo jedhe jedhee hiikuu danda'a. Fakkeenyaaf Waaqayyo Isaayyaasiin keessatti garbicha koo jedhee waameen malee ilma koo jedhee yaamneen achitti garbicha koo jedhee waameen. Isuma Waaqayyo akkuma gaafa Isaayyaas keessatti dubbate garbicha koo jedhe fa'aa ilma koo jedhanii hiikuu danda'u. Kanaaf mee afaanuma inni ittiin dubbate sanaan arguu barbaadan. San booda rakkoon hin qabu. Ani nan hubadhaa nan amana rakkoon hin jiru. Maali Israa'el ilma koo hangafaatii jedheera Waaqayyo jedhee atu namantu kan. Isuma sanuun amanu siin jechaa jira. Israa'elii garbicha koo egaa Israa'el garbicha koo hangafa fa'aa Waaqayyo jennaan isaan immoo ilma koo jedhanii hiikuu danda'u. Ana afaanuma Waaqayyo isaanii dubbate sanaan arguu barbaada. Okay, yooma garbicha sitti fakkaate illee jechuudha. Waaqayyo erga uumaa kee ta'e abbaa jettee waammachuu maaliif akkaataati? Lakki waan inni ofii yoo inni ofiin jedhee jiraate ila yoo anan fakkeenyaaf yoo inni ofiin jedhee jiraate rakkoon qabu ilaallee san booda waammachuun kiyyanii mala. Yoo inni ofiin hin jedhin ammoo ani maan inni ofiin jedhin akkamitti jedhaarree? Ofiin jechuu masaa argitanyaa ta'uu barbaade. Yaa sabni kun afaan inni waaqessa lapheen isaa garuu narraa fagoodha. Abbummaan koomee waaqummaan koomee gooftummaan koomee sodaatamummaan koomee jedhe dubbateera Waaqayyo iddoo baay'ee. Abbummaa sanni jedhe sana ila abbummaan koomee iddoo inni jedhe sana an afaan Ibruutiin ilaalee iddoo Waaqayyooti dubbate abbummaan koomoo gooftummaan koo jedhaa sana adda baafachuu barbaada. Okay, afaanuma keenyaan baafadhu kaa jalqaba. Lakki afaan keenyaanii miti afaan keenyaan silaa argine bara afaan keenyaan amma afaan keenyaan namni yoo barbaade sanni gooftummaa koo waaqummaa koo sanni jedhe abbummaa koo jedhanii hiikuu danda'an. Inni kun garbicha kooti sanni jedhe kun ilma kooti jedhanii hiikuu danda'an. Ani waaqayyoon isaaf ta'a ani gooftaan isaaf ta'a kan jedhu ani abbaan isaaf ta'a jedhanii hiikuu danda'an. Kanaaf adugnaa muutirra godhedhini addunyaa miti godhadhu addunyaa. Aywa. Kanaafan inni afaan inni ittiin dubbate sanaan barbaade jechuudha. Kun akka jedha gaa Ibroodhaanis dhannee ilaalla afaan Oromootiin. Aywa. Ibroo sanaan afaan inni dubbate sanaan arguu barbaada. Egaa amma yeroo keenya maa gubdaree amma Ibroo Giriikii maalii kana waan akkasii keessee nu mannaa. Bifuma salphaatiin afaan keenyaatiin isa taa'ee jiru maaf irratti waliin galu? Dhiifama takka abdii isin jidduu seenaa.
Bazawee jalqabarratti macaafni kakuun haareenni mucaatiin dogongortee natti fakkaata. Hin jiru kakuun haareenni afaan Hibruutiin tole. Afaan Hibruutiin kakuun